أكزي مالش بني قوي واسيتمون كبا مالين واسيتمون كبا قوي مالين jaarsa kiyyarraa naa gorii mataa jaarsa kiyyaatirraa naa bu'ii jaarsa kiyya biratti si arguun qabu jaarsa kiyya fudhachuu fi meekaappii diddibattee qorii babbaattee deemtaa jedhanii kiinoo waraana kaasaa jiran. Gaayis hojiiyyee hattuun jaarsaa jabaattee jirti jaarsa keessan jabeeffadha keessattuu jaarsa keessaa yoo isin biraa gabbaatan akka itti qorru akka inni dabbaramoon taasisini duratti ciqiciqiin isinis jira taanaan hin dhageessa waan akkasii taanaan gaafa isin gabbaatanii innillee jaarsa ergatee isin hin galchu isinillee akkasumatti gaabbitanii yeroo aartan immoo aariidhaan kana boodaan jireenya isaa keessaa ba'e akkas jettan taananii dubbii sun dhuguma jijjiiramtee sana booda takka dhufteetum dhiisumaa dhuftiin naantee garuu kan jaarsa nam jalaa haddutu dhiyooma jirti balbalama dura jirti jechuudha kinoo bunneen erga gaafa baateeti hagamma jaarsallee ergatee hin galfanne hagaltuu galuu baattaa hadhiisu ta'eetuma innillee callisee takka immoo achii dhuftee kinoo meekaappii dibattee qorii baattee inkas jettee duuka akkas mul'achuu eegalte innaa dubbiin sun dhugaa ta'eetuma gara dhugaatti deemaa jira fakkaataa innillee shimooliin mul'ata adda bunni shaan immoo har'a dhukkeessa irra kaasattee jirti sanas ta'e kana misin jaarsa keessan jabeeffadha kinoo kan sumayyaa muudate suni bunnees muudateera jechuudha sumayyaa jalaa ayyuun jaarsaattee fatiyaan immoo bunnee jalaa jaarsaatti hattuun jaarsaa jabaattee jirti. Dhageessanii garuu naanti ishee bimmantuu isaan hin qabu warri jaarsa nama hattu kun sanuufuu afaan maguuttee ati maalidha argi jireenya isaa keessaa baatee jirtaa miti maal goota jireenya namaa keessaa ati eenyu jetti. Anchi xiqqoo walitti muufamnaan namni bakka jaarsa namaa hatuu qofa ta'ee dubbii. Innaan isaanillee ta'uu nama hundanna beekaa ni kaanarraa qaba. Jaarsa kiyyaadha irraa gorii jaarsa kiyya mataa isaatirraa gorii inni ofii isaatii barbaadee waliin haasaa amma tokko tokkollee dubartoonni akkam jenna kaannaantee garuu hattuun jaarsa jabaatteerti kanuma argaa jirru kananna innaa bunniin jaarsa kiyyarra naa gorii jaartii lammaffaati jettee ati isan biratti mul'atta ati jaarsa kiyya maalidha jennaan inni waan maal akka ta'e fuulduratti arguuf jirta kanaafiyyuu jireenya isaa keessaa bahee hin jenne maalidhaati eenyudha jetti. Ndee bunni namni hundi waliin beeku jaarsa jennee walitti muufatan jennee jaarsi illee araarsuu dinnaaniin dubbatameetuma akkasumatti hafe isheen gaaf duraa sayidoo bira dhaqxee silaa akka araarsaniif barbaadde namni ma muufataa xiqqoo muufate immoo san booda hin badaan naantee dhiirri bara kanaallee nama galfachuun hin jiru yalla maalas nu sokkeettoodha bakka maali balbala ta'aniituma eeggatanii jaarsa kadhabee meeqatu jira fakkaata nama sodaachisa kuni jaarsa keessan jabeeffadhaa dhageessanii bara kan ati gadi baanaan olgal isin jaarsa sittin erga duratti dubartii yoo baate jaarsatti ergatanii sossobanii galfatan kan amma yella guys waan margaartan mitiire innaa kanaafiyyuu jaarsa kiyyarraa gorii jennaan inni hin gori jaarsa kiyyarraa ati jireenya isaa keessaa baate miti jettiin bunniidhaan hin baane ni kaanarraa qaba ati jaartii lammaffaa ta'ettee dubbattu kuni dheengadda qorii qabattee naqneeree argitanii fakkaata. Hattuu jaarsaa jedhanii malallaallaa mitiiree kanaafuu akkasitti meekaappii diddibattee dhayitee jaarsa kiyya sossobuu fi jaarsa keetitti bilbilii waliin kaa bunni. Kanas ta'e kana gaayis dhugaa kunis jechaadha garuu abbaa manaa keessaa mana keessatti kunuunsitanii abbaa manaa keessan akka inni yoo isin gadi baatan akka inni bakka na dabbara siina mana kanan buluu waan akkasii jedhan taana jaartii biraa yaaduu miti. Guyyaa akka bira bultuu miti sa'a tokko biraa dhabuun barbaadu hojii isaati yoo gale jechuudha. Kanaaf akkasii qabadha. Kanaafuu jaarsa kiyyarraa gorii jennaan inni waan maal akka isaa ta'e kan arguuf deemtudha. Innaa ati jireenya isaa keessaa baate miti. Qoosaaf jette malee dheengadda gaafa isheen tumamtee baate sanii jireenya isaa keessaa bahettee sayidoon illee deebi jennaan inni ani hin deebi'u jireenya isaa keessaa bahee akkas jettee turte. Namni yoo aare dubartiin gaafa aarte waa baay'ee jetti garuu isuma san dhugaa se'ee Eguma san dhugaa seetee kinoo mucaa fuudhuu fi qaamjatti. Bara kana silaa dubartiin bakka xiqqoshuma daandii cincira wayii argannaan inni bakka siixeetuma jaarsa namaa fudhachuudha. Naantee maal jaarsa namaa hatuun kun akkamitti tikikkiliinu? Tikikkileettanii gaayis kanaafuu bunni hin gorii jetteenidha. Jaarsa kiyyarraa gorennaan inni hin goruu ati eenyudha. Maal jaarsa kiyyatti deddeebitaa jaartii lammaffaa ta'a jettee mul'atta bilbilaan kanas siyaam immoo seera si wajjin haasa'uu fi jettee hiriyaa ishee qabattee dhaqxee dhukkeerraa kaasuuf bakka baandiin adaamatti keessuuni jaarsa namaa gaafa fudhan oltumuun kun ayyuurraan eegalee baay'atee jira amma nutti babbaay'atee jira kara keessan kanaan dhufuu eegalee kanaafuu intalattiin hiriyaan bunni illee irraa godhatteen jaarsa isheetirra gori intala fatihaa gori jaarsa mucaatirra
jaartii lammaffaa amma tan akkana walitti dhufanii wal bira deddeebi'anii kuni osoo bunneedhaan iyyuu araaramanii jaartii lammaffaa godhachuun isaa waan hin oolle namni amala namaa laalee haala namaa laalee badaas dubbachuu waan akkasii guyyaa lama sadi ilaala tuni jaaltii tiyyeen caalti akkas jedhee walitti hidhamuun bunneen immoo garaa qabdi fakkaata. Kanaafuu kun bunneen har'a dhiisotteerti maal jettanis jaarsa namaa hattuun maal haa taatu jettan koomantii ala barreessaa namni jaarsa namaa hatu maal ta'a. Ishuma gaafa bunneen aartee kana booda mana kanatti hin deebi'u jireenya isaa keessaa bahee jette san qoosama san kanuma gaafa viidiyoo waraabame san yookiin immoo qoosaa osoo hin taane aartee dubbattee aarima santu isheen dubbatte san kinoo isheen jireenya isaa keessaa baate miti maal goota jireenya namaa keessaa bakka hin barbaadu jettee baate miti maal goota ba'uu maaliin mirkaneessite nikaan irraa qabda irra narraa qaba inni naaf tereenna iyyanna naaf jaarsa kiyya. Jaarsa bara kanaatuma bakka inni illee tokkicha jaartiin gadi baanan naraarfatuu dhabuu kanatu ragaafinatti hunduma caalayyuu akkamiin naan ta'e hundoochi indeetii no maaliif hin naraarfattanis jaartii teessan jaarsitti duratti jaartiin gadi baate jaarsatti erganii sossobanii lubbuu tiyya damma tiyya dhiifama jedhaniin anas ruku dhiifama jedhaniin sossobanii galfatan kan ammaa sun hin jiru bakka indalattiin illee isin lamaanii miti osoo dhibba taatanii isin sodaadhu jette bakka oshirraan godhu jaarsa keetirraan godhu ittiin jaartii lammaffaa godhachuu edha amma fatiyaan tinaan illee fatiyaan jedhamtu sun illee kinoo jaartii lammaffaa ta'uu fi edda jechuudha bakka Saidoo jalatti argeen illee fuudhuuf fakkaata ayyuumaan dabalatin ani amma maalan jedha seetan viidiyoo kana yeroo laalu ayyuudhaan akkamii walitti mufattammoo osoo ayyuu dabalatanii ayyuun immoo osoo kaballaatti oofu jaalatti waan ta'eef osoo ayyuu dabalatanii dhufanii jiraatanii intalattiin illee gorii jaarsa namaatirraa jennaan hin dhageessu bakka jireenya isaa keessa arga baatee jirta kanaaf waan isin sodaadhu isin lamaan miti dhibba osoo taatanii isin sodaadhu bakka inni naaf teree yennan naafee jaarsa kiyya nikaan irraa qaba irraa godheenaan dhageessu masmaa difiniino bakka kalas. Amma dubartoonni illee ofuma keessanii jaarsa keessan gattanii hagana irraa fagaattanii innaa immoo jaarsa keessanii loltanii dubartiin raagorii amma raagorii jedhanii osoo isheen raagortii irri dhiidi takkicha daandii argannaan goraa moo akkame kaatan kun maal xaxaadha wal xaxaadha baroorri jaarsa ol jalaa haatu kun gaa'isoche hin goratteerti isheen illee bakka kalas kanaafuu amma bunniin dafiitii mana keetti deebii calma jedhii mana keessa taa'e galee galuu baate san suuta amalaa sossobda malee dubbiin jabaatte gurbichi illee callisee si galfachuun hedduu fakkaata kinuma ishee waliin mul'ata akkasitti qorii fa'aan waa itti fiffidee itti mul'atte innaa inumaayyuu bara kana dubartiin ati baanas sin araarsitu namni duratti yoo walitti muufatee riyaallee yoo ta'anii si araarsa. Araaramaa tasaa walitti muufattanii waan akkanaa ima jira gaa'ela keessa muufin hin jira bultii keessa muufin hin jira waan akkasiidhaan sun hafee jira ati muufattee gadi baanan bakka tokko dhufeetuma ani si sossoba ani si wajjin ta'a waan akkasii jaarsa keessan jabeeffadha isin gorsanii jiru maamishaan dhageessanii miti jaarsa keessan jabeeffadha jaarsa keessan gamadaan hidhaati jabeessa takka gadi baanan baatee kinoo har'a dhukkeerra kaasuuf dhaqanii morma qabatanii jedhamanii jiru jaarsa hattuu jaarsaa jedhanii dhageessanii miti isaan maalla akkasiin jedha gaasoochi jaarsa keessaa yeroo jabeeffadha kun gorsa jabdu.